ifquu qama waan ta'eefi kan akkasitti nu hubatiin abdii keenya akkasitti hilaalini nu fayyaa kan kee barbaanna rabbi fayyaa kan kee si adeemsu jechuun jaalladha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Namni si komatu si hamatu namni waasiin jechuu barbaadu namni tokko namni lama sadii jiraachuu danda'a. Kun ummata hunda bakka bu'u akkuma Khalid Ambaa jedhe. Kanaafi namoota hundatu hin taane namni immoo yeroo kamiyyuu nama isa qeequuf nama isa waajiru hin dhabu namni addunyaa karaa dhabee hin jiru yoo maal ta'e malee yoo nama mana isaa takkaan baane nama duudaa jaamaa ta'e mana isaa taa'e malee namni fayyaa qabu namni dubbachuu danda'u namni hojjechuu danda'u yeroo kamillee maqaa dhahamu malee nafu maqaan isaa yoo kam ta'e waan hafu miti akka kanadhaa kana hubatteeti ejjennoo kee adeemsa kee egeree kee fuulduraa qopheessuudhaaf jattaafachuutti qabda akka amantiittis ta'e dinagdeedhaanis taanaan duniyaadhaanis taanaan gallachuutiinu of fuuldura kee ijaaruudhaaf mul'ata kee karoorsitee karoora kee raawwachuudhaaf socho'uutii qabda malee addeebitee nama dhaggeeffachuutiin qabu. Ejjennoon kee ejjennoo duraatiin abbaan barbaadee haa amanu abbaan barbaadee haa kafaru. Fira ta'e ormas ta'e biyyas ta'e biyya kan biyya alas ta'e jechuudha. Kan fedhe yoo ta'e ati ejjennoo keetiin akka kee duraatti iddoo kee duraatti hamma jirtuun jajjabaachuu sirraa eegama. Nama maqaa keetiin daldaluu barbaadu, nama maqaa keetiin deemuu barbaadu, nama si sossobuu barbaadu. Dur gamnummaa ni qabdee yaada. Amma ma dhukkubsatte kanaa yoo sirkaa bade malee. Hin bitamin, hin ajajamin. Be yourself. Of ta'i akka duraa sanatti. Of ta'iiti nama of ta'eetuyyuu of ijaaree biyya isaa ijaaruu danda'a. Kanaaf of ta'ii akkuma duraa sanatti cimina keetiin itti fufi malee as deebitee nama dhaggeeffachuu, as deebitee waan adda addaa jechuu kana keessaa bayisiin jechuu barbaadeetanidha. Inni lammaffaa wanta jechuu barbaadu namoota maqaa keetiin daldalanii yeroon jedhu namoota siif toluu fakkaatanii yookiin immoo akka waan waasirraa deebisanii bakkee irrattis miidiyaanis ta'e dhuunfaanis ta'e namoota afaaniin sileellisan keessi isaanii summi namoota kana sirriitti qabaachuu qabda beekuu qabda adda baastee beekuu danda'u. Waan nama tokko sirraa fagaatee kan takkaasin argin si jaallachuu danda'a. Tokko takkaasin agarre siin beeku yookiin immoo guyyaa tokko guyyaa lama si beeka waa'ee kee ni beeka si jaallachuu danda'a. Tokko immoo guyyaa hundaa oluu si wajjin oolee si wajjin bulee immoo nama sirratti maluu fi shira si ta'uu danda'a. Kanaaf warroota kana adda baastee beekuu danda'uutii qabda. Kanaaf wantoota fakkeenyaaf obboleessa haa ta'u namni biraas haa ta'u wantoota isaan facaasan sana ifa gochaa deemi adeemsa kee aqwaamii kee ejjennoo kee ifa gochaa deemi viidiyoon taanaan akkasitti ba'uun taanaan maalummaa keedha ifa gochaa deemi taayitilii kee ni mul'ata keessa diiteelii isaa immoo akka namaa galuuf immoo ati baasiitii yeroo tokko tokko bayii dubbadhusin jechuun barbaada. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا أستاذ كنا باجالي والفادا رب سين الرهجالة غلطوما والله يادا بريدا أكان سينو قدني كلاني كيو سانغودا والفادا إغاني يرو كينيا تفايدا مدافي إنموتا أفاني ولين هاسونا كباجي غودا أرغدا أستاذ خالد عبدو سين كبانيا سهادا والفادا نمني إتياني جرو هادوباتو اتفا دوباتو أيه دبّت اللي أبو لي. السلام عليكم ورحمة الله عبدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم نجمة بقربنا كان سديبسي كان كرمي دياس. آمين الحمد لله رب العالمين. بقى والقري. ما شاء الله بقى أفتي اللي هذا كيني فتيت وتأيه قافي يا قافي سجا قافة لسنا في الليل بي أقطعك كنا. Gaaffii akka uummataattis ta'e akka nama dhuunfaatti irraa qabdullee yoo jiraate waan thank you Aisha dubbadhu gaafadhu waan uummataaf ifa ta'uu qaba naaf ifa ta'uu qaba hawaasaaf ifa ta'uu qaba waan jedhamu yoo jiraate ifatti yeroo dimokiraasiitii akka dubbatu si eeyyamameera dubbadhu. Baay'ee galatoomii. Gaafii illee dhaga'ee haa ta'u malee akka kiyyatti
akka nama yeroo jalqabaa abdiin karaa islaamummaa seenee tokkochiisa beekurra. Abdii yoo inni dogoggora qabaate abdii bakka kana dogoggortee dhufee keessoon sitti himaa yookiin waan gaafii natti ta'e si gaafadha malee miidiyaa irratti bakka beekaa fi wallaalaan jiru ammas namni qajeela dubbatuu fi dubbii jallisee dubbatu jiru kanatti waan si gaafadhu tokkollee hin jiru. Maaliif jennaan ilma namaa kamuu dogoggoraadha. Yoo dogoggorri nama sanarraa argame ta'e abbuma san gaafachuu parsanaalii gadi bu'anii jechuudha. Miidiyaa irratti nama gaafachuun ajandaa namaaf uumuu yookiin immoo warra jibbaa amantii kanaa qabuutiif kottuu haala itti dubbattu si mijeesseera jechuun natti fakkaata waan ta'eef namni gaafa akkanaa sirraa qabaatu yoo jiraate keessoon si haa gaafatu ati nama deebisuun dirqama sirratti ta'e tokko deebisuufii qabda. Kaan immoo sila rakkoon qabu jechuun awwaala paabliik kan ta'e jira kan jeneraal ta'e jira akka waliigalaatti waan akka hawaasaatti akka dhuunfaatti dhuguma waan na gorsita waan na dheekkamtu na dheekkamta waan na qajeelchita rabbi sirraa haa jaallatu akka hawaasaatti akka waliigalaatti garuu gaaffiin booldi ta'e namoota hedduutti mul'ata jettee yaaddu yoo jiraate. Jechuu barbaadeen malee akka dhuunfaatti kaleessa na wajjin turte har'as na wajjin jirta rabbi sirraa haa jaallatu jazaakilla akka kana jechuu barbaadeen yoo ifa sii ta'e. Ani karaa feesbuukaatiin siin hordofaa dubbii nama baay'ee keessatti ofii koomentii irratti kan hin argu abdiin dhuguma gocha akkasii mucattii irratti raawwatee kan jedhudha. Sanammoo irra deebifnee dubbii sana kaafna yoo ta'e har'as nu dubbatamaa boris nu dubbatamaa. Waggaa guutuu kanuma dubbasaa taa'u ta'a jechuudha. Ta'eeras ta'uu baates wanti sun ta'ee darbeera. Abdiin wanti inni rabbiin dhiifama gaafatu yoo jiraate rabbiin dhiifama gaafachuu. Maatiin tala sanaallee wanti inni dhiifama gaafachuu qabu yoo jiraate dhiifama gaafatee waan isarraa malu akka namni tokko qaxxaamutti maatiin tala sanaatii qaxxaame dubbii kana cufuu irra caalaadha jedheetiin hubadhaan. Wanti irratti argerraa jechuudha. Waan sanarraa hafee arrasas deebitee uummanni musliimaa natti mufate uummanni musliimaa akkas naan jedhee jette yoo ta'e fuulduratti tarkaanfachuun hin danda'amu jechuudha. Yeroo hunda gaafii namni kaasuuf as deebitee deebii kennuuf yaalta yoo ta'e namni yeroo hunda gaafiinsaa wal faallessaa yookiin yaadnisaa wal faallessaadha asumatti hafamaa jechuudha. Kanuma naannessaa taa'u ta'a jechuudha bara hunda. Kanaaf wanta balleesse yoo jiraate dhiifama. Okay. Wanta balleesse yoo jiraate dhiifama. Kana booda immoo na gorfadhaa jettee dubbii kee gabaasuu dandeessan siin jedhaa galatoom ulfaadhu. Akkas. Ulfaadhu galatoomi atillee ulfaadhu firii maqaan kee maal jalaa badaa intisaar. Ulfaadhu galatoomi dhuguma gaaffii namoota baay'eeti waa'ee mucayyoo wal qabatee gaaffii hedduutu ka'a. Kana lesii deebisee darbuun qaba gaaffii na gaafadha kanan jedhe deebisuuf gatii ta'ee fi waa'ee mucayyoo ilaallatee yaadota baay'eetu ka'e miidiyaadhaanis ta'ee namoonni garaagaraa miidiyaa isaanii kaafachuuf ho'ifachuufis ta'e kallattii garaagaraati waan hedduu dubbataa turan yeroo dhugaan lafa jiru garuu namoonni lafa jiran kan akka abbaa caalii fa'aa namoonni ustaas xaalibuurii dallaafaa namoonni gurguddoon dhimma kana keessa beekan jiru waan ta'eef as jala illee jiraachuu danda'u waan sobamu miti. Dhimma kana jaarsumni garuu an ulaagaa laman kaawwadhe ulaagaa lamaan sana keessaa tokkoon isinitti hima. Innis mucayyoo kana irratti an mucayyoo kana miidheera yoon ta'e doorsiseera yoon ta'e ukkaamseera yoo ta'e dhugaashee balleesseera yoon ta'e ulfa dhiitee irraa baaseera yoon ta'e ulfa dhiiteen irraa baaseera jettee miidiyaa irratti haasoftee kaatee araaramna. Innis maqaa rabbiitti kakattee quraana qabattee kakattee abdiin akkas godheera yoo jette akkas goone araaramne ani immoo waan narraa jiru adabamee qixaatii koo fudhadhee adabbii koo fudhadhee akka nama tokkootti of qajeelchee jireenya koo jiraachuun barbaada. Kanan jedhee ulaagaa kanan kaawwadhee maal jedhan wanna kana isheen sirratti hin godhe jaarsummaa karaa koo nama sadii karaa ishee nama sadiitu ture jaarsummaa lakkaannee ulaagaa kana qofa tokko uffise jechuudha jaarsolii sana wanti kun miidiyaatti ba'a yoo ta'e miidiyaatti dhufa yoo ta'e ani akkasiin goone sobamee takka taasifamee abdiin akka narratti hin raawwanne jettee miidiyaatti haasofte yoo ta'e araarisaa hafuu qaba jedheeniitu araara sana achumaan akka inni ta'e hin beeku akka nama tokkootti wanni kun akka inni ifa ta'uuf akka gaafadheera dhugaan kun akka inni ba'uu fi ulaagaa koo keessaa isa tokko ture. Sababiin isaa namni miidiyaa irratti
maqaan gaafa gabaabadde gaafa gabaa galti jedhanii akkuma miidiyaadhaan dubbatanii abdiin intala kan akkas godhe isheenillee akkasina godhe yoo jette ofii baatee miidiyaa irratti araaramne akkasina godhe abdii yoo jette anillee adaba koo fudhadhe yoommoo akkasina goone namootatu bakkiirraa miidiyaadhaan haasee yoo jette anillee araara godhee fi nagaadhaan isheen jireenya ishee jiraattu anis jireenya kun jiraadha jedhee ulaagaa kana kaawwadheen ture jaarsoliin karaa ishee jiran akka isheen kana miidiyaa irratti dubbattu hin barbaanne qaamaan garuu Ustaas Xaalibuunis dhaggeeffachaa jiru ta'an viidiyoon kun illee waraabamee isaan qaqqabee hin qaqqaba ta'a. Akka gochi kun hin raawwatamne anoo quban qabu bakkee maasoo malee inni akkasuma goone jettee akka isheen afaan ishee irraa dubbatte ofii isaanii bilbila hin haasa'aniiru jechuudha. Isa kana jechuun barbaada wanti baay'een akka miidiyaa irraa haasa'amu osoo hin taane namni lubbuun jiru waan hundayyuu dhugaa jiru hundumaa bira hin ga'a suuta jechuu barbaadeen ulfaadhu kana jechuun barbaade wanti hafis suuta inuma bira ga'ama. Inuma dhaga'ama inuma bakkee ba'a waan ta'eef obsumaa walii gaadheemna jechuun barbaade kun immoo wallaahi isan itti amane rabbitti isinii kakadhe jaarsummaa ulaagaa korratti kanan kaawwadheni ulaagaa laman kaawwadhe tokko dhugaan kun akka ni miidiyaatti bu'uun barbaada yoon miidhe ta'e na miidhe yoon hin miine ta'e hin miine akkasiin nan goone jettee akka isheen dubbattuuf ulaagaa kana kaayan ture namoonni gara ishee jiran garuu kana fudhachuu gatii hin dandeenyee fi ammayyuu na jaarsummaan ishee lafarraa argifamee jira jechuudha galatooma. Gaaffii biraa yoo jiraate itti fufaa itti afaan Hussein Sabiit. Ayyee. Jazakumullahu khairan ulfaadhaa rabbi isin irraa jaallatu. Abdoo. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam ittoo? Namni jiru gaawwa dargaa. Masha Allah. An wallahi waan baay'ee illee jedhu waan baay'ee illee jechuus hin fedhu wallahi baay'ee gammachuu guddaan qaba. Already namoonni gurguddaan haasaa turani. Jazakumullahu khairan. Keessattuu wayii abdii ani tilmaama yookiin miidiyaa irratti argina haasaa miti. Wayii abdii itti keenyaa sirriitti hiriyaa kootii sirriitti hin bareessa godhee beeka. Abdii amman beekutti waan hin beekun isinitti maa jira gaa? Waan hin beekun isinitti maa jira? Abdiin nama tokko guyyaa tokko argeera fuula ta'ee jennaanii asittis achittis nama egaa waan ta'a ture sana isinii gala waanta ta'eef deebi'ee waan abdiin amma kaase namoonni musliimaa natti buufataniiru namoonni jedhanii ajandaa uuman yookiin immoo koomentii irratti yookiin yaada adda addaa kennaa turan sun baay'een isaanii tokko warra ergama qaban warra immoo piroofaayila isaanii maqaa jijjiirratanii dhufanii yaada akkasii kana kennanidha. Maqaa jijjiirratanii namoonni silaan hangafan yaadaan dubbiin warra dursan haasaa turanii waan ijoo haasaa turanii warra bitamanii ergamanii maqaa geeddaratanii tilmaama kana kennanidha. Nan gaggabaabsaa namoota haasaan namoota gurguddoo jiru as jala waan ta'eef. Inni kan biraanii du'a kee eegaa turan namni baay'ee hiriira galee akka nama zayitii sukkaara fudhatu jechuudha. Du'a kee eegaa ture namni. Innaa kaan isaanii immoo maqaa zayitii illee tuudha obaatte itti fufe. Akka nama zayitiin tuni fudhatu. ግን ያልተሳካ ጥሪ ያልተሳካ ጥሪ إلى أن أرى الحمد لله رب العالمين الحمد لله والله وي أبدي نمني قاف وهذا تقول باين لكم أنا وأنا جروهين كبانتي أبدي نما تراس متي نما ثوران تاني رولس متي نما كوف نقرأت كلاس أنت كم براني جرو meediyaa kana irrattis immoo namoonni maqaa tokko qaban silaa namoonni fakkeenya nu ta'u jennee nuti abdannu amantii kana keessatti nuti tokko bilchina hin qabnu bilchina cimaa ta'e hin qabnu bilchina cimaa warra ta'e irraa immoo garuu wanti nuti baranne gaa miti nu hafa wanti baay'een biyaasi nu hubachuu danda'utu irra jiraata gama kamiin illee nu hubachuu danda'utu irra jiraata malee maqaa adda addaa baatanii kaasuun barbaadu. Obboleessa koo akkas ta'e kaa keessa baate rabbillee si haa fayyiftu keessa baate akkas taate ayiddarregu hin godhamu akkas kalaas du'aa gochuufidha abdiin abdiin dubbateera bifa isaa jijjiirame malee amalli isaa isuma qalleessa taarallee yoo dhaqxe isuma qalleessaati miidhameera dheekoo akka bineensaatti akka bofaatti wanta nama laalu tafayyuu qabu jechuudha abdiini abdiidha. Nama jijjiiramu miti nama namatti jijjiiramu miti nama haalaan yeroo qilleensaa namatti jijjiiramu miti joo
Wanti qilleensa namatti jijjiiramu kun namni siimii faa qabu iddoo qorraa yoo teesse namatti kaati. Innaaddoo ho'aa dhaqan immoo nama dhiifti. Akkas hin ta'inaa namoonni tokko tokko. Kanaafi dhugaa dubbachuuf namoonni musliimaa iddoo guddaa akkasii qaban akkas jaallatan akka lubbuu isaaniitti akka isaan jaallatan abdii guddaan qaba. Warra taraa immoo isaawwan kanaa deebisuun mataa biyyaas amma dhukkubsachuu keerraa kan ka'e nama baay'eef buddeenni baname bar nama baay'ee inni haqaallo. Ani abdii sitti himaa. Wallaahi. Dhuguma sitti himaa. Miidiyaa argaa kun amma namoonni naataa zabanii ergaa yeroo ati dhukkubsattee kaasee wallaahi miidiyaa kanatti hojii dhufeen beekan. Biyyaas bakka dhufeen beeku tiktookiidhaan. Kun folorsiin koo olba'ee ture harceera. Fayyadameen beeku. Inni sobdee naan jedhaa yoo uummanni musliimaa sana jirtan. Viidiyoo tokko gadi ba'ee kana sana godhee nachumaan dhiise bakka. Ergatti dhukkubsattee kaasee iddoon nu bakka. Biyyaas waan dubbadda illee feesbuukiin malee bakka nan dhiise wayii tiktookii siruma. Folorsii dhabeetu hin taane biyyaas folorsiin kumni kudhan ergaa dabarsuun dabarsa. Tokkooti nan dhiise. Maaliifi qalbiin koo na cabeera wanta baay'ee. Sini galee. Warra kaleessa miidiyaa irratti nu argan kunoo goddanyaan kikkas bakka du'uu fi watis immoo maartaaf taree minaamin nagar bu'uun nagar. Rabbiin garuu alhamdulillah rabbil aalamiin rabbiin dabarsee hin kennine. Warri buddeen banameefis sunis buddeen isa isaan jiraatan nyaatanii maal jedhanis yeroo hundumaatti wanni ta'anatu hin taane I don't know neeressu ulfaadhu kabajamii waan akkasii yaaddee dhumacha dhuftee uummatatti waan kana dubbachuun kee mataan isaa. Thank you. Nama guddaa kan kee agarsiisaa. Jazaakumullahu khairan. Bisee haa fayyisu guyyaa kan biraa moo naasoo naan kan koo nama kan biraa ficharraa kenna. Ulfaadhu. Uummanni musliimaas ulfaadhu. Fayyaa nabiini namoonni dubbatan nama jalaa gad bu'aa namooti modineetara qabdan immoo Aishaan faa Intisaar faa namoota Sabiit salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh networkiin keellee diimattee irti na dhageessa ta'e. Sabiit nama jabaa nama guddaa. Akkam jirtu nagaadha akkam maaloo fayyumaa? Alhamdulillah nagaadha wallahi alhamdulillah nagaa miti sagaleen koo. Sirri dhagaama networkii nama garuu maan jedhu Khair duraan dursee alhamdulillah sadarkaa kanatti ati yaada keessan kennaa ol figadhaa yaada keessan gabaabumatti. Sadarkaa kanatti ati uummatatti baatee networkii isaanii jeeqaa jira. Kan kee in kukutaa jira. Fagaata gidduu gidduutti meeshaa amma nagaama. Duraan dursee gabaabseetuma hin nagaama amma ati sadarkaa kanarra geessee akkana miidiyaatti baatee dubbachuu hin danda'uun kan kee waan guddaadha alhamdulillahi rabbil aalamiin. Waan ajaa'iba bakka raajiidha waan jedhamu rabbiin sadarkaa kanaan si gahee rabbiin guutummaatti illee rabbiin si haa fayyisu jedha. Dabalataan angaafinan si gaafadhu akkasumas namni biraallee kan inni si gaafachuu qabu kan hin jedhee yaadu sa'aatii kanatti fayyaan kee akkamitti jira? Wayya qabdaa? Maalirra geessee jirtaa? Haalli wal'aansa keetiidha maal fakkaata? Waa nyaachuu dandeessaa? Waa dhuguu dandeessaa? Waa tumsuu dandeessaa? Nyaata akkamii fudhachuu dandeessaa? Maal nyaachuu hin dandeenye? Akkamitti socho'aa jirtaa? Eenyu si gargaaraa jira? Wallahi isa dhugaa rabbiiti. Sa'aatii kanatti wanni ati gaafatamuu qabdu kanaaf kana qofa. Wanni biraa tasa barbaachisu. Even wanni ati gaafatamuu qabdu utuma jiraate illee gaafiin kumaatamni utuma jiraate illee jechuudha. Sa'aatii kanatti gaafiin ati gaafatamtu kanaan alatti wanni biraadhaa tasumaayyuu jiraachuu hin danda'u. Kana wanni ati gaafatamuu qabdu jechuudha.
rabbiin aafiyaa keessii faguutu inni lammaffaa Allah ya salam. inni lammaffaa namni maal jedhaa Inna ummanni natti mufatee jira kan jedhu wal qabatee ummanni muslimaa sitti mufachuu eenyu riisarchii hojjete eenyu daataa walitti qabe ummanni muslimaa koo nama miliyoona meeqa ummanni muslimni Itoophiyaadha eenyu daataa hojjete eenyu kanarratti dhiphachuun qabdu akka kiyyatte jechuudha. Namni nama qeequ inni jiraata yoomillee taanaan sunis waa sadirraa ka'ee namni nama qeequu danda'a yookaan nama hamachuu danda'a yookaan nama komachuu danda'a. Tokkoffaan nama sin beeknedha. Maal akka taate eenyuun akka taate amala kan kee ejjennoo kan kee namni hin beekne waan sin beeknee fi si qeequu danda'a si komachuu danda'a hin beeku jechuudha. Lammaffaan immoo namoota odeeffannoon dogongoraadhaa jira bira gahe waa'ee kan kee irratti odeeffannoon dogongoraadhaa namoonni isaan bira gahee jarris odeeffannoon dogongoraadhaa waan fudhatanii fi hanga adda baasanii waan sana baranutti si qeequu danda'u si komachuu danda'u. Kun lamaan warri hin beekne gaafa baran hin dhiisu. Warri immoo odeeffannoon dogoggoraa jara bira gahe gaafa odeeffannoon sirriidhaa jara bira gahe jedhe ni dhiisu. Sadaffaan kan namni wanti namni nama qeequu fi jibba yookaan immoo inaaffaa hisdii waan adda addaatiif namoonni muraasni nama qeequu danda'u. Lamaan duraa dawaa qaba. Lamaan tokkoon boodaa kun immoo dawaa hin qabu. Lamaan duraa warra hin beeknetti beeksisuudhaan warra odeeffannoon dogoggoraa jira qaqqabee jedhamu akka amma odeeffannoo sirrii kennaa jirtu kana immoo hubachiisuudhaani warri duraanii sun sirraa'uu danda'u jechuudha. Kanaaf sababa adda addaatiin namni namatti mufachuu danda'a yookaan immoo nama qeequu illee danda'a. Hundi nama jibbeetii miti. Odeeffannoo dogoggoraa argachuudhaan waa'ee namaa wallaaluudhaan ta'uu danda'a. Sun akkuma ammaa odeeffannoo sirrii kennaatu kanaan sirraa adeemuu danda'a. Inni kaan muraasa parsantii xiqqaadha jechuudha. Sanammoo namni kamiyyuu qabaachuu danda'a. Walumaa galatti ani akka dhaamsaatti dubbiillee sitti dheeressu wantan jedhu ati maal akka taate eenyuun akka taate rabbii keetiif situ wal beeka jechuudha. Maal akka goote maal akka sirratti godhan nama dhuunfaa wajjinis nama garee wajjiniif si'ii fi rabbii keetu wal beeka jechuudha. Kanaaf ati rabbii kan keetii wajjin qofa nagaa ta'uu irratti xiyyeeffachuu qabdaati. Kan biraa waa tokko si miidhuu hin danda'u. Waa tokko si gochuu hin danda'u jechuudha. Ilmi namaa namaafis waan godhu namallee waan godhu. Yoollee sii godhe rabbitu ajaje jennaan sii godhe. Namni yoo si gargaare rabbitu isa ajaje malee jechuudha. Ofii isaatii namni waa tokko nama gochuu hin danda'u. Ergamaan Rabbii Maajidin alayhi salaatu wassalaam beeki jedhan law anna al-ummata ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad kataba Allahu laka jedhan. Otuu addunyaan guutuu walitti qabamtee jechuudha. Addunyaan guutuu namni biiliyoona 7 dhiyaatu walitti qabamee waa tokkoon siin fayyada jedhe waan rabbiin sila siif dabarseen alatti wallahi faayidaa tokko sii buusuu hin danda'u jedhan. Otuu ammas walitti qabamee addunyaan guutuun sinniidha. Manatteen si deebisaa nama keessaan si baasa siin jedhe lam yadurruka illaa bishay'in qad kataba Allahu alayka. Waan rabbiin sila sirratti kaa'een alatti si miidhuu hin danda'u jedhani maal jedhan? Rufi'atil aqlaamu wa jaffati suhuf jedhan. Wanni kun barreeffamee qalamnis irraa ol fuudhamee jira waraqaan illee gogeera jijjiiramuu hin danda'u jedhan. Kanaafuu xiyyeeffannoon kan kee hariiroo keetiif hariiroo rabbiin gidduu jiru qofa irratti xiyyeeffachuu qabda. Waa'ee namaa dhiifte jechuudha. Namni waan barbaade jechuu danda'a. Akka namas hin jedhe akka namni illee hin miidhamne namoota odeeffannoon dogoggoraadhaa jira bira gahee jedhe namoota sin beekne odeeffannoo sirrii kennuufiin bareedaadha gaariidha. Haa ta'u garuu itti dhiphachuun qabdu. Waan namni si haasa'u waan namni si dubbatu irratti dhiphachuun barbaachisaa miti. Kan jiru namni ati beektu fakkeenyaan namni miidheera ati jettu namni ati beektu yoo jiraate yaa baluu dhiifama naa godhi balleessee hin jiraate jechuudha. Yoo jiraate jechuudha namni beektu yoo jiraate eenyuun haa ta'u. Kan biraa rabbi qofti si haa jaallatu. Rabbi yoo nama jaallate maal godha Jibriilii waamee yaa Jibriil abaluun nan jaalladha jaalladhu jedha Jibriil achumaan jaallata. Sana booda malee kan samii guutuu ni jaallatu sana booda jaalalli dachii keessa kaa'amaaf jechuudha. Hariiroon keenya gaaraa yoo tolee jedhee inni kaan waa tokko hin miidhu kan namaa wajjin illee hin tola waan ta'eef baay'ee waan akkanaa irratti dhiphatin fayyaa kee irratti xiyyeeffadhu ati. Wallaahi wanti kamiyyuu hin darba fayyaa kee irratti xiyyeeffadhu
rabbiin si haa fayyisu rabbiin aafiyaa kan kee haguutu sa'aatii kanatti kan si gaafachuun si miti si abdii miti jechuudha nama musliman taanillee hata ilma namaadhumallee utuu ta'e namuma nama jedhamu maa hayawaanan ta'in sa'aatii kanatti aafiyaan kee maalirra jira nyaataattamoo dhugaattamoo akkamitti socho'aattamoo akkamitti deemaa jirtamoo kana kan gaafatamuu qabdu jechuudha. Kana alatti gaafiin biraa sa'aatii kan tasaa hin barbaachisu akka kootti sittiin dheeressuu rabbiin si haa fayyisu rabbiin aafiyaa kan kee haguutu rabbiin si fayyisee da'waatti si haa deebisu inshaallahu ta'ala akka fayyitu abdii guddaa qabna. Amiin inshaallah. Baay'ee gammadeera akkana seerbu kootii fi assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. ulfin argadha jazakumullahu khairan wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ulfadha ustaz Saabit wallahi barnoota guddaa nuu kennitanii ana qofaa miti namoota hedduu fayyada haasaan keessa namaa kun namoota hawaasaa fi nama gidduu dhaabbatantu jira hamminaa fi yaadii nooraa jira sana cabsuuf malee ani wanni kun mataan dhukkubsee na yaaddessee ani hawaasa koo biratti akkas ta'aa jira jedheen dhiphadhee osoo hin taane namni hin beekne beekuu qaba. Anaaf hawaasa gidduu dhaabatee namumti wacaa jiru kun maaliif ta'a jedhee man yaade islaa dubbachuu nan danda'a. Hawaasa koo wajjin haasa'uu nan danda'a. Erga rabbii aafiyaa amma kana jedhuu danda'e. Erga afaan koo dubbachuu danda'e, erga harki koo qaqqabachuu danda'e rabbii du'a keessaa na fuudhee hawaasa koo kanallee thankiyuu jedhee galateeffadhee waan hawaasa koo fi ana gidduutti rakkoolee faca'an hammina faca'an sana ammoo hiikuu dandeenya kan jedhuufanii dhufe malee yaaddoo akkasii hin qabu. Akkamitti jirta faalli fayyaa kee akkam kan jedhu alhamdulillah kan dheengadda gara siira dheengaddi kan dheengaddaarra kaleessi kan kaleessaarra hardhi baay'ee majijjiirama bareedaa qaba. Kaleessa waa qaqqabachuu danda'u amma qaqqabachuu jalqabee jira. Kaleessa deemuu danda'u amma deemuu danda'ee jira. Kaleessa taa'uu danda'u amma taa'uu danda'ee jira. Sa'aatii dheeraa haasa'uu danda'u amma haasa'uu danda'ee jira. Isa kanaafi haalli fayyaa koo gaariirra jira. Akkasumallee yaalii biyya bakkee fi wantoota jiran hundumaa xumureen jira. Already viizaa qofa eegaan jira. Imbaasii seennee ashaaraa laannee waan hundumaa yoo ofirraa xumuree kaffalti jirullee amma danda'ame ofirraa kaffallee isa hafeef immoo rabbiin itti kadhannee already waan jiru hundumaa xumuree jira deemuu qofatu hafee yookaan torban kana yookaan torban itti aanu inshaallah yoo rabbi jedhe hin deemna jennee yaanna rabbii fayyaa kana caalu akka inni naaf kennu jijjiirama kana caalu akka inni naaf kennu rabbi irraa abdii hin kutadhu rabbi korraa abdii guddaan qaba. Kaleessas rabbiin amaneen dhufe nama musliimaa tokko yoo amaneen dhufne har'as rabbiin amaneen jira. Inna ilmi namaa nama rabbi immoo rabbi hin jijjiiramne rabbi hirkoo dhugaa yeroo kamiyyuu akka namaa amala jijjiiramaa kan hin qabne akkasii rabbitti amantii guddaan qaba. Ulfina argadhaa jazakumullahu khairan ustaz wallahi jechoonni keessan baay'ee na ijaaranii baay'ee na utubanii baay'ee na haaressanii ulfaadhaa isiniin jechuun jaalladha. Gamanuma illee akkuma isaan jedhan akka dhuunfaatti nama gaddisiisan qaba jedhee hin yaadu. Namoota kanaan dura dubbii online irraan turre immoo alaalaan jennee finneerra akka kanan hin beekne yoo jiraate moosumaan iyyuu dhiifama jechuun hin barbaada. Hawaasa namoota tokko namooti kallattii garaagaraatiin natti qabamta yoo jiraate. Kanarraan kan hafe namatti aanuuf carraa kennina Huseen qofan argaa jira namoonni dubbanne warri kaan piroofaayiliin isaanii dukkanaa'ee jira. Ustaaz Huseen wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. MashaAllah abdii baga rabbiin si deebite gammachuu qabna malee gadda wayiitu hin qabu. Amiin alhamdulillah. Namni jazakumullahu khairan ulfaadha. jira jedhee garuu waan hin yaadu maaliif nama ta'ee namummaan itti dhagahamu si'ii gaafa baatantu akkas ta'e yoo jedhanii rifaatuu san keessatti gadda itti dhagahamuu dhabee sitti waan gaddu taate namnummaan sunuu namummaa hin qaba jettee atillee waan laaltullee nullee waan yaannullee hin qabnu natti fakkaata. Ta'ansu dhabee sitti waan gaddu taate namnummaan sun sitti kaa'uu fi atillee gaafii kaasaa jirtuuf deebii martuu kennaniiran waan haarawaa wayii hin kennu. Darguddaa Saabitii fi Khaalid yeroo jalqaba seenirraa deebii gahaa kennee jira jechuudha. Namni nama afoo jiru tokko namni duuba jiru itti dhaqqabuudhaaf yoo tattaaffii godhee yaalee dadhabe
maal godhaa nama kana akkamittuuf jalatti sakaanaa akkamittuuf jalatti gaddeebisuu danda'a yoo maal godhe yoo maal jedhe nama kana irra aanee akka maqaan isaa ka ol ka'e kun gaddeebi'uu danda'u godha waan jedhu yaadaa namni jechuudha. Kanaaf namni akkasitti namootu khayrii ofii dalagate guutuu siif kennaa jira. Ati ammoo hamaatti ilaalta nama akkasitti si jaallatan hamaatti ilaalta. Khayrii rabbiin biratti dalagatee ol kaayate san hunda inni sheersii gochuu jira kallattii hin beeknen jechuudha. Inni waan si jibbeetiin si miidhuuf yaadu itti fakkaata yaalu itti fakkaata garuu ijaazuurii jedhamu sanii karaa faallaatiin khayrii si dalagaa jira. Maaliif rasuulli sallallahu alaihi wasallam nama rakkataan nama eenyu beeytanii jedhanii sahaabota ofii gaafatan. Eega gaafatanii deebiin sahaabonni mallaa diinaara lahu walaa dirhama nama birrii takka hin qabne nama ammallee maallaqa takka of harkaa hin qabnetu deegaa namaa jedhaman biratti jedhanii deebii kana deebisan. Nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam deebiin isaan deebisan sallallahu alaihi wasallam deegaa namaa hiyyeessa namaa rakkataa namaa jechuun guyyaa qiyaamaadhaa jedhan nama salaata salaatee dhufe ka zakaa kennatee dhufe ka hajjii godhatee dhufe ka sooma soomatee dhufe dalagaa khayrii silaa namni dalagatu guutuu dalagatee dhufe jedhan ofii immoo kana dhiiga isaa gadi naqee kana hamatee kana arrabsee kana waan hin jirne jedheeni kana ammootu qabeenya isaa saamee kana maqaa isaa balleessee irdii isaa eebii isaa dirree baasee akkasitti dhufe yaa kunilleen zakaa isaarraa fudhatee kun salaata isaarraa fudhatee kun ammootu sadaqaa isaarraa fudhatee kun hajjii isaarraa fudhate dalagaa isaa kana qoodamee fixa jedhan dalagaan isaa ta'inni silaa jannataaf dalagatee ifaajateetiin dhufeen sun guutuun harkaa dhumatti jedhan eega isin harkaa dhumatte kun namticha sanii isarraa fuudhanii namicha khayriin isaa hamiin isaa ilmiin isaa irratti hafte san irraa fuudhanii eegasi isa saniif kennu jedhan isa saniif kennanii isarratti fe'anii inni gara ibiddaatti qajeela namtichoos sun ammootu warri inni akkasitti hamate sun khayrii isaa san guutuu irraa fudhataa namni kun siif dalagaa hamate jechuun siif dalagaa jira uumaa inni sirraa hir'isuu danda'u takka hin jiru akkasitti qabiiti ilaali namni jallatulleen mataa ofiitiif abdii yoo qajeele ka abdii hiriyaan abdii yoo qajeele mataa ofiitiif qajeele malee Huseenii fi abbaa Caalii fi miti Saabitii fi miti warroota asirratti islaamummaa himatanii fi miti mataa ofiitiif kan qajeelu jechuudha. Kan qajeelelleen ufumaaf mataa ofiitiif qajeela. Kan jallatus eenyuuf jallata mataa ofiitiif. Kasaaraanis milkiinis ka abbichaati jechuudha. Yoo dalageellee ka milkaa'eetiin jannata galu eenyu namicha qajeele san jallatus ka azaaba galu mataa isaati malee hiriyaan isaa wajjin galu namni isaa wajji jannata galu hin jiru namni azaaba galu hin jiru mataa ofiitiif kanaaf ati ka qajeelteef mataa kan keetiif Huseenii fi miti Huseenii waan edaatu waan tokko ati ka Huseenii gootu hin jirtu garuu maal taataa Huseen obboleessa akhiraa ka khayrii waliin dalagatu fadarraa waliin jannata galuudhaa argattu ka ibaadaa waliin dalagatu ta'uu fi dandeetta malee isaaf bu'aan ati buustuuf dabaltuuf takka hin jiru Huseen illee wanni sii dabalu takka hin jiru obboleessa akhiraa siif ta'ee khayrii yoo ati qabaatte khayrii irratti si jajjabeessee sharri irraa yoo ati jiraatte sharri irraa wal dhoorgee jechuu malee wanni an sii dabalu hin jiru wanni ati naa dabaltu hin jiru kanaaf namoota khayrii ofiitiif khayrii dalagatu mataa ofiitiif jannata ofiitiif dalagata ati jabaadhu ati yaa rabbiin siif haa kennu akkuma Saabitii jedhe gaafiin sirraa qabaatu yoo jiraate fayyaan kee akkam jiraadha malee maaltu si hanqatee maal taatee fayyaa kan kee yaadi kan kee maal ta'edha malee ammoo ati gaafatamtu amma akka ati sanitti waan san irraa si gaafatamu. Jazakumullahu khairan alfaadha. Waa baay'ee dhagaa wanni dhagaan hundi ammootu dubbiidha jettee dhugaadha jettee akkas fudhattee deemini. Yaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ulfina argadhaa kabajamaa taaf godhaa misee tokko mii hundi keessan taaf godhaa akkasumallee sheer godhaa si'a 15 koppiliingi godhaa tiktookiin koo laayivii likkatti yeroo dheeraatiin hin galiin tureef baay'ee dadhabeera akkasumallee waarniingi nutti kennu mala waan ta'eef
jala kana riippoortii kan godhullee hin dhabu waan ta'eef ni keessan piliis taaptaa godha akkasumallee koppiliingii si'a 15 godha jazaakumullahu khairan rabbi isin irraa haa jaallatu ani dhugaa daldalaa ma nuuf isin gidduu jiru baasuman dhufe malee waan biraa miti ulfaadhaa saalihaati salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh mee gaggabaabsaa dubbadhaa waliin gaha anillee sa'a dheeraa kana irra turuurra inshallah yeroo biraa walitti deebina waan ta'eef gaaffii qabdanillee yaada qabdanillee daqiiqama tokko waan hin caalle qatti gootanii akkasiin dubbatan hin fedha inshallah wal bira jirra daawaa keessan illee asinuma itti fufuu dandeessan ustaazonni mana nuu bani jettanii naa bilbiltanii mana daawaa keessan itti fufuu dandeessanii manni mana keessanii itti fufii saalihaati. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Obboleessa keenya haala kanarratti si arguu keenyaaf wallaahi hedduu gammachuu guddaan nutti dhaga'ama. Alhamdulillah galanni rabbiin haa ga'u. Wanti nuti jechuu barbaannu ustaazonni dudubbatanii jiranii sa'aatii ammaa kanatti wanti si gaafachuun barbaachisu akkuma ustaaz Saabit jedhamsanii akkam jirtaa haga kanaan baga rabbiin si gahee kanaa olitti rabbiin aafiyaa kee akka duriitti si adeebisu jechoota nama taraaf fudhattee as deebitee yaani wantoota yookaan waa'ee kanarraa dubbachuu osoo hin ta'in akka kee duraaniitii olitti taate fuulduratti deemuu qabda siin jennaa bakka guddaatti si eegina akka kee duraaniitii olitti rabbiin si haa guddisuu si haa mul'isu aafiyaa keellee sanaa olitti rabbiin si haa aafiyu jecha nama taraatiif duubatti hin deebi'inii jabaadhu cimii ka duraatii ol ta'e siin jenna wanti si gaafatamu namallee gaafatamu biraa wanni tokko illee suuraa hin qabnu kabajamii جزاك الفاد ربي سر حاجالته والله أمة مسلمة دون جالد ده حرام مور إتو إدون جالد دار والله إيشون أنا وانا نياري في كبرى واني إنسان حسان كبرى ده ربي سر حاجالته إيشون هيو مني جابيني بيكم سي خناج على هنجرو Rabbi isin irraa haa jaallatu egaa nama lama nama sadii irraa gaafa waa dhaga'an waama namni baay'ee waan nama haasa'u namatti fakkaata kun immoo xiqqoo ishee miira hawaasaa keessatti waa uumaa jedhameetu nama shakkisiisa sanuma sanaaf ulfaadhaa Ustaaz Abdul Fattah salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh yaa Ustaaz Qaalin Gaarii Assalamu warahmatullahi wabarakatuh Abdii Raggaasa كم جرت نجاكيتي بريدة والله الحمد لله قالت ربي الحمد لله جل والله حدوث يا ديكتا إن شاء الله كان بودا والقرة والديمنا إيه جرى الحمد لله نجاكودا بقى جرات إن شاء الله قوياتك كولرجنا بإذن الله الواحد الأحد إن شاء الله ربي هاجر ربي سيها فيسو عافية قوتو عافية بودان دبيني شك من سيها فيسو سينجداتي أسمان أمسا تقسي دامو بربادا نمني إلما نما الرا جيتش إلما نما الرا همي إلما نما الرا نجابه تقل له هنجر نما ديسي إرقما ربي تو عليه الصلاة والسلام جيتش نما الرا نجامباني نموتك كبجمو كيسا إنما ملائكان ملائكان جبريل نجام بان علم نما ديسي ملائكة ديسي ربي علم نما جلا نجاهم بان إنما مال جدنين علم قبا جدنين إنما ملائكة ففود جدنين ملائكان هذا منا ربي فجدنين سبحان الله وان هد جدنين جيش رب مانو هاي علم نما كربي نوا كسجدو علم نماتي مال هاجد له نمتي تتوكو تغافي غافتمي ati maaltu si seenessa jiruu kan kee keessatti jedhamee gaafatame namticha dhibee kaansariitiin dhibamu wayiiti gaafatamee jennaan akkana jedheeniin jireenya osoo hin jiraatin darbee jireenya akkamii ka namni maal naan jedhaa
jedhee jireenya osoo hin jiraatin darbe santu na gaabbisiisaa jedha. Jireenya namni maal naan jedha jecha jedhu san sodaadhee osoo jireenya gaarii hin jiraatin darbe santu na gaabbisiisaa jedha. Maaliif jennaan ilmi namaa yeroo kamiiniyyuu waasiin jechuu irraa duubatti hin deebi'u. Ima waasiin jedha. Aayishaallee maqaa balleessaa turaniiran maal jedhaniini zinaa dalagde jedhaanii turan. Munaafiqoonni jechuudha. Waan namni hin qabne nama laxxafan. Kanaafuu namoota hedduu namoota qulqulluu ima maqaan bada. Ka keessa namaa beeku Rabbi. Kanaaf jecha Rabbiin maal jedhee يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين جد. يا ور أمنتني جد. يوفين إلان توك أدون إسنيت رفه أكا واللالما أن دقنقرا نموت ميتن إرقسي وان هجتن إرتهن قاب بنيبجتشا دبي أدام بافت درس أسوغرك آم براتي تندبر سندورة بودا إن قاب بتني قاف نما وي ميتني جتن واللالما نمني نما ميدا بيك نمني غرين سمير وبربادي سمير دغما سيئ سمير سيچان اللي هاتاو نمو مقرس جالتوت اندورا قر ابدي اكسين ايغان توري ابدي مالتي اكنتي ان جالت دابري واكمي وانت اكنا كون ارا ارغمي جدي واللالما سميدو دندا سبب كان اكا بودا هنغاب بنيب جچا ادبا فدا دبي حق جرتو اچيتي جرتو ادبا فدا جدي ربي نورا Kanaaf wanti jechuu barbaade mata keenyaan illee oduu tokko yoo dhageettan miidiyaa kanarra oofuudhaan dura sirriitti adda baafadhaa dubbiin kun hagam sirriidha. Dubbiin kun hagam haqaa. Isatu haqa qabamoo isitu haqa qabamoo ka beeku Rabbi waan ta'eef eenyullee hin beeku gara tokkollee osoo hin dhaabatin mee warra qoratuuf dhiisa. Haa qoratanii haa adda ba'u. Dhageettii qofaan akka hin dubbanne jechuu barbaada mata keenyaan illee siinillee Rabbi obsa sii haa kennu jecha namaatiif jettee onneen si hin cabini obsii siin jedha inshaallah aafiyaa guutuullee Rabbi sii haa kennu nabiyyoonni illee mukkuramanii jiranii amiin inshaallah ammas wanti itti sii dabaluu barbaadu dhibamuu kan kee kanatti inumaa gammaduu qabdaayyu maaliif Rabbiin nama jaalatu qormaata namni tokko amani jedhee osoman qormaatamin hin hafu namoonni tokko gaafa namni gara islaamummaa dhufee qormaatamee jedhe keessattuu warroota kiristaanaa irraa wanti dhufu waan Yesuus hin ganee fi waan akkana ta'ee fi jedhan laa saniitii miti saniif osoo hin taane Rabbiin nutti himee jira Rabbiin suuraa boqonnaa 29 aayata 2 irratti ahasiba annaasu an yutrakuu an yaquluu aamannaa wahum laa yuftanuun sila namoonni amanne jedhanii laa ilaaha illallah muhammadun rasuulullah jenne jedhaniituma bakka jechatti matana jenne jedhanii amanne jedhanii osoo hin qormaatamin waan hafan isaanitti fakkaata osoo hin mokkuraman waan dhiifaman way itti fakkaata akkas yaadu jedha laa ni mokkuramanii jedhe Rabbiin maaliif jennaa warra asiin duraallee walaqad fatanna alladhiina min qablihim falaya'lamanna allaha alladhiina sadaquu walaya'lamanna alkaadhibiin jedhe warra asiin duraallee qormaatee jiraa jedhe Rabbiin warra obse hoo wabashshir as-saabiriin warra obsan jannataan gammachiisii jedhe namni qormaata Rabbii obsee jedhe innamaa yuwaffa as-saabiruuna ajrahum bighayri hisaabin warroota obsee jedhe Rabbiin mindaa isaanii daangaan maletti isaanii kennaa jedhe herreegi mindaa Rabbi irraa daangaan maletti argachuudhaaf jecha ati obsuu qabdaa jechuudha arraba namarraa si dhufullee obsuu qabdaa dhibeellee obsuu qabdaa qormaata sitti dhufu kamiinuu obsuun sirra dirqama maaf mindaa Rabbi irraa argachuudhaaf jecha Rabbiin Nabi Ayyuubiin qormaatee gaafa inni obsee jedhe Rabbiin maal jedheen innaa wajadnaahu saabiraa Nabi Ayyuub akkaan obsaa ta'uu isa arginee jedhe akka Rabbiin abdiin akkaan obsaadhaa siin jedhuudhaaf jecha qormaata si dhufu kamiinuu obsuu qabdaa siin jechuu barbaada Rabbi obsa si haa kennu kana jaalallee sittiin baay'isu akkas inshaallah jajjabaadhu جزاكم الله خيرا يا شيخ الفادا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله جتني سين بسون قبون رب سين الرها جالتو إجا واسكينيا بالاني هايودا يا والله لاني مو بكا كاميون نبام والله لان تكو سنجرا إجا هايومني هايو تكينيا مو والله لو تكينيا را هدو تبا وانده إفي والله أكسي بو الله أكبر
jaalladheeraa rabbi sinirraa haa jaallatu. Sheekh Abdul Qaadir salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Mee gabaabsaa waan hin jedhame hayyee akkam jirtu nagaadha? Wallahi nagaa gabaabsine ka insha Allah rabbiin bakka kanaan si gahe ammallee rabbi sadarkaa kan kee ol si haa qabu. Bakka kana ga'uu kan keetitti hedduu gammanna amma achillee hedduu gammanna. Insha Allah imimmaan kennallee bakka kana oli ammallee akka si geessuun rabbi bira abdii qabna hedduu si jaalanna. Kummanni amma akkanatti akkana jedhu kuni wallahi dhugaa rabbiititti waa fakkeessaa miti beeki abdii kiyya waa fakkeessaa miti dhugumaan jedha manni dhugumaan si jaalata. Namoonni tokko yoo jiraataniyyuu namoonni tokko warri faayidaadhaaf si barbaadu warri ammallee fooloo si tolfachuuf si barbaadu nama 100 keessaa harki 2 wayyoo ta'eyyuu harki 99 warra si jaalatu irraa. Kanaaf ammoo nu olitti ummata muslimaati olitti rabbiin si haa jaalatu. Siin jedha waan jennu hin qabnu waan jennu rabbiin jennee jirra rabbi si gaafannee jirra. Atummaan jabaa nama jabaan namni jabaan inuma qormaatamaa beeki namni jabaan namni istiqaamaa qabu namni gadhaabbannaa qabu inuma qormaatamaa beeki. Wallahi si qofaa miti akkuma ammoo istaanni jedhani ambiyoonni qormaatamaa turte bar rusultoonni qormaatamaa turte dhibamaa turan nabi Muhammad alayhi salatu wassalaam qormaatamaa ture bar rakkataa ture jiru duniyaa tana irratti rakkataa ture arrabsamaa ture waa meeqa jedhaanii turan inna waan akkas ta'eefi